Galla. Galla. Bas ma'amul bil-rajim. Galla. Mucaa kan tokko isin irraa fudhatanii turanii jedhamee eenyuun maqaan ta'attam godhe. Maqaan isaa Darajjee Maariiti. Ayyee. Mucaa san rasaasanii miti billaa halbeedhaan morma isaa irraa gate. Harkaan qabanii deemanii teessuma Saratullaa jedhamu magaalaa faannoodhaaf jedhanii kenname kana keessatti hin qalanii jechuudha. Innaa isa qalanii reefuma isaatu fudhatee biyyeedha waliin gaattee kanaami. Rajim. Galla. Galla. Bas ma'amul bil-rajim. Waan Oromoon biyya kana keessatti hin taane tokko naaf himuu dandeessu? Waan Oromoon biyya Itoophiyaa keessatti hin taane jechuudha. Dhaggeeffadhaa. Ilma Oromoo morma isaa kutanii mukatti diranii nutti agarsiisaniiru. Baroota nuyi keessa jiraannu kana keessatti jechuudha. Kana qofaa miti amma immoo gadi qabanii akka hoolaatti qalanii nu agarsiisaniiru. Ilma Oromoo jechuudha. Amaarri sabni bicuun kuni Oromoo miliyoona 60 jedhee of himu kana daangaa irraan buqqistee mana isaa gubdee mana malee isaa hambistee karaa irratti akka inni kadhattu ta'u gochaa jirti jechuudha. Mootummaan kun saba Amaaraa irra gore uummata kana dararaa jira jechuudha. Saba kanaaf waan godhe hin qabu. Baratti ilma Oromootu biyya bulcha jedhamutti ilmi Oromoo kuni saba Amaaraa wajjin ta'uudhaan Oromoo irratti hacuuccaa gurguddaa geggeessisaa jira jechuudha. Salphina guddaa salphina akkasiin agarreen. Isuma dhugumaan isinitti hima. Oromoon biyya sana keessatti salphina inni salphate namni kam sabni kam hin salphanne. Tigraayin fakkeenya fudhadhaa. Tigraayin ofirraa loltee takkaa irraa dhaabbate bakka itti hin deebine jechuudha. Oromoon ani miliyoona 60 jedhee of himuu malee guyyaa tokko ka'ee waa tokko gochuu hin danda'u. Dhaggeeffadhaa isinittan hima. Sabni Wallaggaa akka kanatti dararame addabaabaayii irratti mucaa Amaanu'eeliin yeroo isaan baasan ajjeesan itti agartanii Salaalee keessatti Shawwa keessatti uummata akkas dararanii jechuudha. Ijumaan argee callisa Oromoon. Mee Oromoon leevil isa dhumaadha kan jedhu kamirratti ka'uu qaba Oromoon. Leeviliin kun nageera bakka nagee isa dhumaarra jira kan jedhu. Morma kutanii si agarsiisan, mukatti fannisanii si agarsiisan, si ajjeesan, lafa keerraa si buqqisan maaluma eegaadha sabni Oromoo. Leeviliin itti Oromoo aaree ka'e bakka biyya kana gubee Oromoon biyya kanarra dhangalee kan jedhani yoomidha. Yoom ta'uu qaba kun. Isuma dhugumaan isinitti himan. Inni biraan immoo waraana bilisummaa Oromoo kana booda mootummaa wajjin lola nuun dhaqinaati saba Amaaraa Oromoo keessaa gubaa nu baasa. Isaanii wadaati nuuf baasa. Nuti waan biraan barbaannu saba Oromoo akka nagaatti sabni Oromoo akka nagaatti jiraatu barbaanna miti. Isinis Oromoodhaaf qabsooftu miti. Amaaraa kan jedhamte lafa Oromiyaa irra kan jiraattu isaanii nuuf waraana. Mootummaan asilas abdii hin qabnu jechuudha. Mootummaan silayyuu uummata Oromoo kana gadi deebi'ee hacuucaa jira jechuudha. Mootummaan immoo saba Oromootiin abaa of keessaa baasaa jedhee waraanuu dhiisuu danda'u irra jiraataan jechuudha. Ofiisaatiiyyuu meeshaa waraanaa amma kanaan hin dadhabe waan ta'eef jechuudha. Sabni Oromoo sama qulqulluu harka duwwaa jira. Hidhata tokkollee hin qabu. Saba kana dararuun haa dhaabbatuun jedhan. Salaalee tanii har'an iyyina borma Wallaggaa tanii iyyitu. Ittaaftanii intaantanii immoo ganda biraatti tanii iyyitu. Waggaan ji'a kanuma ta'a jechuudha carraan Oromoo. Maali jarana baranammoo Oromoon cibsameetuma qalamuu jammarame. Oromoo cibsaniituma basma'aam jedhii jammari Oromoodha basma'aam jedhiitii qali jedhanii qaluutu jammarame. Maali uummanni Oromoo koottaa nyaadhaa dhugaa jiraadhaa jedha malee waan biraa hin jedhu. Uummanni Salaalees gaaffiinsaa qotachuun dadhabe nagaan dhabe ijoollee koo guddisuun dadhabe jedhe malee waan biraa hin jenne kanuma eegsisuun baay'ee ulfaataa mangisti. Baranumas in qalamna akka horiitti akka hoolaatti qalamna. Uummanni Salaalee qotuun dadhabe jiraachuun dadhabe jedhee qambarrii baatee hiriir nagaa ba'e. Gaaffiin uummata kanaa deebii haa argatu. Seerri haa kabajamu. Uummata Salaaleetiif sagalee haa taanu. Salaalee koo aanaa nyaatu. Rajim. Galla. Galla. Bas ma'amul bil-rajim. በኢየሱስም ማያ ኦሮሞ namni haadha qabdu namni abbaa qabdu viidiyoo kana yoo agarte biran darbe akkamitti namni namarra dhaabbatee nama qala.
Goobana daacce inni jedhamu suni goobana daacce Oromoo gansiise inni jedhamu suni lakkaa jaallatee miti. Kani gaafa namatti dhufu waan taatu si dhabsiisa sii galee dhaggeeffadhu. Har'a ummata Salaalee haadha Salaalee ajjeesaa ummata Wallaggaa ummata Shawaa ficcisiisaa abaa'oo keessa jira jettanii abaa'oon nyaata naa kenne onni na jedhe dhufe ambiraa miti sangaa tokkoon qaba taanaan sangaa koo baaseen kennaaf du'uun barbaadu waan tan ta'eef sii galee atuun dadhabde mootummaa taate diroonii baattee abaa'oo balleessuu hin dandeenye fidina nyaadha na jedhu na ajjeesuurra fuudheen kennaaf ummata immoo maaliif nyaata kennitan maaliif of keessaa hin baasne jettanii ummata doorsisaa ummata ajjeesaa ummata kunaanii keessa gashaa jirtu jechuudha. Kuni siyaasa jibbisiisaa siyaasa dhala namaarraa hin eegamne tokko ummata kanarratti hojjechaa jirtu. Ummanni kuni ummata sagalee sinii ta'e ummata dhala isaa xinnaa guddaa jaarsa jaartiitti dhabee har'a aangoo sinirra teessanii ummata kana deebitanii ficcisiistanii nama aangoorra sin baase ummanni kun. Isin galata dhoowwattanii har'arree aangoo keessan irra teessaniitu siyaasa keessan taphattu haadha Oromoo ajjeesuudhaan abbaa Oromoo ajjeesuudhaan goobana daacce jaallatee miti kan inni Oromoo gansiise sitti himaan dhaggeeffadhu. Har'a haadha Salaalee boossisaa haadha Wallaggaa boossisaa haadha Shawaa boossisaa qofaatti mootummaa taatee ati biyyiin nati bushattu tokkoyyuu hin jiraatu sitti himaan. Aanatu goobana daacce sitti ta'a uummata Wallaggaatu goobana daacce sitti ta'ee mootummaa kana uummata Salaaleetu goobana daacce sitti ta'ee mootummaa kana ofirraa buqqisuu barbaanna sii galee ilmi haadha koo dhufee beeta mangistii qabatee akka inni biyya bushu miti kan inni barbaadu. Haati Oromoo tokko akka hin beelone haati Oromoo tokko baatee nagadattee akka isheen galtu abbaan Oromoo tokko bahee akka galu akka hin beelone uummanni keenya nagaan bahee nagaan akka jiraatu barbaanna. Mana barnootaa gaariitti baratee nagaan bahee nagaan akka galu barbaanna malee nuti namoota muraasa sii galee biyyoota muraasa Oromoo addaan qooddanii Oromoo isa kaan nagaan jiraachisaa Oromoo isa kaan immoo ficcisiisuun tasuma hin danda'amu. Unuti goobana daacce sitti ta'e ummata Wallaggaa ummata Salaalee ummata Shawaati goobana daacce sitti ta'e siin aangoo kanarraa si kaasee seexanni abbaan barbaade dhufee biyyaa bushu gaafa sana Oromoon tokkummaan bahee sagalee isaa ibsachuu danda'a. Kana sitti maal? Ani ilmi wallaalaan kun mucaamti wallaalaan kun dhaggeeffadhu amma sagaleen koo duudutti amma iji koo jaamutti kan hin taa'e ba'u saba koo dhiiga kooti dhangala'aa jira. Kana dura dhiiga dhangalaasne lafeetti cabne haadhatti dhabne abbaatti dhabne aangoo kanarra si baasne har'a deebitee siyaasa keessa dhuma hin qabne kanaanii uummata kana ficcisiisuun qabduun siin jechaa jiraan. Sii galee ficcisiisuun qabdu. Unumatu ilaa Oromiyaa adda qooddee Oromiyaan ati bilisoomsitu Oromiyaan ati kuultu Oromiyaan ati bareechatu tokko hin jiru. Gandummaa keessaa baa ija tokko ilaala. Oromoo dhaggeeffadhu. Ani mucaa Wallaggaati dhaggeeffadhu. Wallagga ta'ee utuma xaqlaa ministeerii ta'e ani Wallagga bareechuurra ani Wallaggaan kunuunsuurra saboota biraa kunuunsuutu narra jiraata. Sii galee? Ati har'a Jimmaan bareechita Aggaaruun bareechita. Biyyinni kaan hoomaa Finfinneessa keessa jirtu bareechaa jirtu. Miti. Inni kaanoo kana ilaalee gaafa dadhabe maal akka gochuu danda'u goobana daacce sitti ta'a jechuudha. Sii galee yoo hojjette ija tokkoon hojjedhu abaa'oo nutti hin jedhin abaa'oo nuti of keessaa baasuu hin dandeenye. Uummanni Oromoo baasuu hin danda'u. Atuu baasuu dadhabde. Dirooniitiin hin dadhabde. Meeshaa gurguddaan hin dadhabde. Haati Oromoo abbaan Oromoo adda bilisummaa Oromoo of keessaa baasuu hin danda'u. Kan uummata Oromoon doorsisiin adda bilisummaan sitti mi'aan ofii kee waan dadhabde uummanni kun of keessaa baasuu hin danda'u. Mucaa keetii adda bilisummaa keessa jira maal keessa mucaan keenyi hin jiru si bira wattaaddara ta'e ati maal nu gochaa jirta nu fixaan jirtu ati dhaabadhaa of ilaala Oromoo adda qooddanii siin Oromoo bushitan tokko illee hin jiraatu dhaabadhaa of ilaala namni kamuu lubbuu tokko baata Oromoof iyyee Oromoof boo'ee Oromoof sagalee ta'e yoon har'a kimbil jedhee waa tokko natti hin fakkaatu lubbuu kottam aarsaa kenneen kan ani uummata koof sagalee ta'u dhaggeeffadhu. Anatu goobana daacce sitti ta'ee uummata sana uummata Amaaraa sana karaa argisiise siin aangoorra sifoon qolchaa jechuudha. Sii galee yoo ija tokko ilaalte ija tokko ilaali uummata Oromoo gaafa biyya tokko bareechitu hundumaa bareechi godinoota jiran hundumaaf baajeta baasii baajetaan bareechi. Abaa'oo keessa jira seexana keessa jira haa jiraatu biyya bushaa jirta miti hojjedhu uummata keenya boosisiin isa kan mana barnoota gaarii barsiisaa dhala kee biyya guddateetti barsiisaa sittimu. Aangawoota mootummaatu dhaggeeffadhu. Aangawoota mootummaatu haadha firasaa fudhatee Finfinnee keessa nagaan jiraachaa jira malee Oromoon inni kaan dhumaa jira sitti hima. Oromoon hin dhumne bakka 2-3 hin beekna jechuudha. Nuti sana hin barbaanne amma sii galee nuti tokko ta'uu barbaanne adda nun qoodinaa. Gaafa biyya misoomsitan al takkaa
baajeta godina qaba biyya bushaa jirtaami godina kee bi kana godhee dhiiti mammariyaa kee dabarsi takkumaa bareedu biyyi keenya manni barnoota takkumaa banamu si galee tokko barsiisaa tokko hidhaa tasuma mootummaan kee si bulu tokko iyyuu hin jiru jechuudha yoo kaan dadhabnee imimmaan keenya waaqatti ol qabnee haati keenya harma isaanii ol waaqatti qabanii siinaan gorra si buusuuf waaqa sitti kadhachuufi wanti nutti xinnaatu wanti nutti hafu tokko iyyuu hin jiru jechuudha dhaabbadhaa of ilaalaa dhaabbadhaa viidiyoo kanas kuma tokko koppii liinkii naa godhaa sheer godhaa qaama dhimmisaa laallatu biraan naa ga'a dhaabbadhaa unutu oromooma kana oromooma salaaleetu oromooma wallaggaatu oromooma shawaati goobanaa daacee sinitti ta'e amaaratti karaa argisiisee aangoo kanarraa sin kaasa kanaafiyyuu dhaabbadhaa ija tokkoon nu laalaa oromoodha oromoo miti siniin hin jenne oromoon boosisiina haadha oromoo irratti qumaaran taphatiina nuti kan jechaa jiru kana qofa nagaa barbaanne gibira kee gadi buuse milishaa keetti laattee inni ati halkanii guyyaa uummata zarafsiistu inni ati halkanii guyyaa milishaan har'a shimala baattee mileenariidha biyya sana keessatti kanaafiyyuu dhaabbadhaa of ilaalaa dhaabbadhaa jaamaan beeka siyaasa sin taphattani irra darbinee jirra nuti siyaasa sin har'a boorcitani kana bira darbinee jirra siyaasa kanarraa dhaabbadhaa oromoo ja tokko ilaalaa yoo adda bilisummaa barbaadde yoo araaramtan araarama in araaramtan taanaan uummata qumaara keessan gashina si galee qumaara keessan gashina maaf adda bilisummaa oromoo nyaachiste maaf akkas gooteen jedhin uummata hin danda'u uummanni siinuu si qallabaa jira gibira sammuu isaatii olitti feete siin si jiraachisaan jiru uummanni kun dhaabbadhaa uummata kanarraa dinnaan nuti goobanaa daacee sinitti ta'an jedha ana miti uummata salaalee hunda uummata wallaggaa hundatu goobanaa daacee sinitti ta'ee uummata sanatti karaa argisiise sinin karaarraa sin kaasa kanaafiyyuu dhaabbadhaa of ilaala sheer koppii liinkii naa godhaa kolfuun hin yaadamu utuu lammiin kiyya nagaa dhabee aaduu rakkoon lakkuu taatee jireenya isaa waaduu utuu haati hiyyeessaa akka malee cabduu qe'eedhaaf qabeenya ijoollee ishees dhabduu utuu sabni nagaan rasaasaa waadamu kolfinaan hin jedhin kolfuun hin yaadamu. በሰላሌ አካባቢ እየሰማነው ያለው ነገር ለጆሮም የሚከብድ እጅግ የሚሰቀጥጥ ነገር ነው። ላለፉት ዓመታትም የሰላሌ እናቶች የሰላሌ አባቶች እንባ ከዓይናቸው ላይ አልደረቀም። ዓመቱን ሙሉ እያለቀሱ ከርመዋል። በየጊዜው ችግር ነው፣ በየጊዜው ግጭት ነው፣ በየጊዜው ግድያ ነው፣ በየጊዜውም ልጆቻቸው እየሞቱ ይገኛሉ። በሶሻል ሚዲያ ላይም እንደዚሁ በርካቶች ይህንን ሐሳብ እያጋሩት ይገኛሉ። የሰላሌ ህዝብ ሰላም ይፈልጋል። አሁን ደግሞ ከባድ የተባሉ ነገሮችንም እየተመለከትን እንገኛለን። እጅግ ያሳዝናል። ለሰላሌ ህዝብ ሰላም ያስፈልገዋል። ሁላችሁም ይህንን መረጃ አጋሩትም። አኬል ዳማ የደም ምድር ዛሬም ኢትዮጵያ ልጆቿን እያጣች ነው። ጦርነቱ ተበራክቷል። ልጆቿን እየገበረች ጀግና አይኖርም። አልቃሽም በዛው ልክ አልጠፋም። ታዲያ መጨረሻችን ምን ይሆን? ምናልባትም የሰላም ድርድር ቢያቅተን ቃታ መሳሳቡን ለምን አበዛ ነው? ብቻ ዛሬም ጦርነት አለ። ኦሮሚያ ክልል አንዳንድ አካባቢዎች የደም ምድር እስኪሆን ድረስ ወንድሙን ዛሬም እየተጋደለ ይገኛል። ሰላም ጥሪ ማንም መስማት አቅቶታል። የሰላም ክተት አዋጅም ማንም መደስኮር አቅቶታል። ሁሉም ቃታ ይሻለኛል፣ መሳሪያ ይሻለኛል እያሉ ይገኛሉ። በዚህ መሃል ግን የምትዋጉለት የምታዝኑለት ህዝብ እያለቀ ነውና እባካችሁ ይህን ህዝብ ትታችሁት ለስልጣን የምትሟገቱትም ለስልጣን የምትጣሉትም ካላችሁ እንዳሻችሁ ሁኑ። ደሃውን ንጹህን የዋውን ህዝብ ግን አርሶ ባበላችሁ እናንተም ባስቀመጣችሁ መግደል አቁሙ። ለየትኛው ፍትህ ታጋይ እንደሆናችሁ ባይገባኝም የምታገለግሉት ወይም ፍትህ ታገላለሁ የምትሉት ለዚሁ ደሃ ማህበረሰብ ነው። የሰላሌ ምድር ዛሬም በደም ታጥቧል። ሙከጡሪ አካባቢ የተሰማነው ዜና እጅግ አሳዛኝ አንገት የሚያስደፋ ነው። ወደ መቂም አካባቢ የምንሰማው ዜና በዛው ልክ ነው። ደራም እንደዚሁ ጦርነት አለ፣ ሞት አለ። የዋህ ንጹሃን እየተጎዱ እየተገደሉ ነው። እባካችሁ ሁሌም ለምትኖሩለት ወይም እዋጋላለሁ ወይም አስተዳድራለሁ ለምትሉት ህዝብ እዘኑለት። ይህ ህዝብ ሞት ይብቃው። ኑሮ ያንገላታው ይበቃዋል። የተፈጥሮ አደጋ ያንገላታው ይበቃዋል። እናንተ ደግሞ ሌላ ሞት አትሁኑበት። ሁሌም ሰላምን እንሰብካለን፣ ሰላምን እንዘምራለን። የሀገር ሰው በወንድሙ መሞት ይብቃ። ሰላምን አምጡልን፣ ሰላምን እንሻታለን፣ አጥብቀን እንፈልጋታለን። የሰላም ዋጋው ምን ያህል እንደሆነ የምትነግሩኝ ካላችሁ የጀግንነትንም ልክ የምታውቁ ትሆናላችሁ። ስለዚህ መባካችሁ ይህን ህዝብ ማማረር ትታችሁ ህዝቡን ተዉት። እንደፈለጋችሁ የፖለቲካ ሩጫችሁን እዛው ተሯሯጡ። ህዝቡን ግን አሁንም መግደል አቁሙ። ለኢትዮጵያ ለሀገራችን ሁሌም ሰላሙን ፈጣሪ ያንጣልን። በያላችሁበት ጸልዩ። ይህ የሚኖር ህይወት ነው። ሰላም
Caccabaa galabaanis lakkii dhugaa kana baafannaa nuti ajjabaa alagaanis kana nagaa maaliin walitti garagarre ofii keenya fuyyuu haadhatti garagarre abbaa keenyatti garagarre waggaa 5 waggaa 6 waggaa 4 ilmaan isaanii agabuu bulchanii eebossanii beelessanii qaama hidhatee lolu lamaaniif walqixa kennaa fi qaama hidhatee lolu lamaan walqixa ija tokkoon ilaalaa kanaa walman haadhaa kana oolman abbaa ayyoon kun gootadhaadha minaan hin qabdu gurgurattee fixxeetti mooradha ammoo loon hin qabdu gurgurattee fixxeetti baankidha sabbata ishiitirraa ammoo maallaqa hin qabdu of biraa ammoo daa'ima hin qabdu dhala hin qabdu kun biyyoo taate kun ammoo waraana bitaa mirgaa keessatti maaluma balleessan maatii kana maaluma balleessan ummata kana balleessan saba kana balleessan ummata kana maalinni Eeyyee ummata keenyaaf sagalee haa taanu. Ummanni salaalee dhumaa jira. Haati salaalee bo'aa jirti. Abbaan salaalee bo'aa jira. Ijoolleen salaalee dhumaa jirti. Dhaggeeffadhaa ummata Oromoo. Mootummaan amma aangoorra jirtanii aangoo keessan bulfachuuf aangoo keessan turfachuuf jecha ummata irratti qumaaran taphatinaa. Addi bilisummaa Oromoof isin araaramaa jennee almeeqa isin kadhannee dadhabne. Isa akka diinni biraa dhufe aangoo keessan sinirraa qooddatutti adda bilisummaa Oromoo akka diinaatti ilaalaa maqaa adda bilisummaan immoo ummata Oromoo haadha Oromoo abbaa Oromoo boossisaa jirtu. Ciraa ajjeesaa jirtu. Gubaa jirtu jechuudha. Yenna barbaaddanii salaamaawii salfii ba'aa jettaniiti akka qambarriitti ummata gadi yaastanii akka sangaatti walitti hiitaniitu ummata gadi baastanii ummata salaamaawii salfii baasistu. Gaafa araaramaa jedhamu araaran fudhattan maal barbaaddan isin ummata Oromoo ficcisiisaa haadha Oromoo boossisaa cubbuu isinirraan qabu ummanni kun ijoollee isaasiniif isiniin aangootti fiduuf ijoollee namnee ummanni kun kichuu namnee ummanni kun obboleessa haadha namnee ummanni kun isiniin aangootti fiduuf har'as immoo aangoorra jiraattanii kan walii galtanii ummata kana faana ummata kana imimmaan irraa qoorsuu qabdanii har'allee aangoo keessaniif jecha garaa keessaniif jecha ummata kana boossisaa jirtu ummata kana ficcisiisaa jirtu kun dhaabbachuu qaba dhugaa waaqayyo ummanni kun cubbuu sinirraa qaba ummanni kun dhalasaatti dhabeeti mucaasaatti dhabeeti xinnaa guddaa jaarsa jaartiitti dhabeetu har'a aangoo kanarra sin kaa'e kanaafiyyuu ummata kanarraa dhaabbadhaa yoo araaramtu ta'e araaramaa in araaramtani taanaan ummata keenya irratti qumaaran hojjetiinaa qumaaran haasa'inaa qumaara inni sin ummata boossisaa jirtan inni sin ummata ficcisiisaa jirtanii qumaara malee waa biraa miti Senegale waa biraa miti addi bilisummaa Oromoonni laga taa'u eeyyeenan araarama hedheetu fedhii guutuudhaanii sin eega isin garuu aangoo jarri kun yoo dhufan nurraa qooddatanii waan akka sabni biraa dhufee sinirraa qooddatutti ilaaltanii ummata kana halkanii guyyaa qumaara irratti taphattu ummata kana halkanii guyyaa kan dhiigasaa lafeesaa caccabsee har'a aangoo kanarra sin kaa'ee har'allee irratti dhaabbattanii ummata kana irratti qumaara taphachaa jirtu dhaabbadhaa dhugaa waaqa lafaa dhaabbadhaa gaarii miti. ፍትህ ለሰላሌ ነዋሪዎች እጅግ በጣም የሚያሳዝንና ልብ የሚሰብር ነገር ነው። በስላሴ አምሳል የተፈጠረን ፍጡር እንደ በግ በስመ አብ ብሎ አጋድሞ ማረድ በጣም ነው የሚያሳዝነው። እግዚአብሔርን እጅግ በጣም ነው የሚያሳዝነው። ፍትህ ለሰላሌ ነዋሪዎች። ወዴት እየሄድን ነው ግን? ወዴት ነው የምንሄድ ያለ ነው? ሰብ ከሰውነት ተራ ወጥቶ እንደ በግ የሚታረድበት ዘመን ያኔ በሰሜን በትግራይ ጦርነት ነበር ይሄን ሁሉ ግፍና መከራ ስናየ የነበረው ሰው እንደ በግ ሲታረድ ያየ ነው። አሁን ደግሞ በሰላሌ ሰሜን ሸዋ ነዋሪዎች ላይ ይሄ ተመሳሳይ ግፍ እየተደረገ ነውና ፍትህ ለነሱ ፍትህ ለሰላሌ ነዋሪዎች በሙሉ እግዚአብሔር አምላክ ከናንተ ጋር ይሁን። ሌላ ምን አቅም አለን የምንለው? ፍትህ ለሰላሌ ነዋሪዎች። ሰገሌታና ኡመተ ኬኛፍ ሰገሌታና ኤኙቲ ሰገሌታን ወጋሸን ኡመኒ ኩን ደዱ ጀልቀቤ ቦይቸ ወልፈካታ ወጋሸን ጉቱ ቦኜ ደጠምኔ ዲስኒ
eenyutti dha sagalee taana mootummaatti sagalee taana moo eenyu fidha sagalee taana eenyutiin beekuutti sagalee taana waggaa 5 boo'icha wala fakkaata maaluma godhe qoy ummanni kun maaliif guyyuun maaliif du'a oromootu biyya bulchaa jiran oromoo du'arraan olchu taanaan maalidha faayidaansaa maaliif immoo waggaa sana guutuu qabsaa'e ummanni kun ummata kanaaf nagaa kenna warri daggala jiruuf ummata kanaaf an qabsaa'e warri aangorra jirus ummata kanaaf an qabsaa'e wal dhabinsa gidduu jiruun ummanni kun dhumee gaafa qabsooftanii aangorra baatan eenyuun idha bulchitush ummanni kun gaafii biraan qabu gaafii nagaa qofa qaba at least qoy bara kanatti ummanni mirga lubbuudhaan jiraachuun qabu oromoon bara kanallee oromoon mirga jiraachuu lubbuudhaan jiraachuu qabaachuu qabu ummanni kun kaleessa diina manatti itti dhufee qolateetu maqaan isaa lammaffaa gootummaa ture har'a garuu har'a boo'icha barsiistan ummata kana lakki ummata kanaaf nagaa kenna akkasi har'a sinuftanii akkasi an keessan immoo chaalee yenna sinuftan oromoon lafarraa macaqi dhugaa waaqayyo namni boo'uu fi namni iyyuu fi namni sagalee ta'uu fi hin jiru malee laafumarraa taragdani amma mooddee mootummaan oromoo ta'e kun immoo mitin jenne nuti mootummaa oromooti eeyyee mootummaa oromooti si garuu oromoon boosisiina achitti abaaworraa qiimii qabda deemi achitti wal fataffate annu gashuun jiru inni si bidda baataati si bidda baata haadha kee maal gochuu doorsistame haadha kee abbaa kee nama waa tokko hin qabanne nama ofiisaayyuu guyyaatti si tokko nyaatee galgala maalin nyaadhee yaaddoo keessa oolu maal gootee fitta maal gootee ajjeesta sheemiimtin jiruuyi sagalee ta'aa fi koppiliinkii godhaa ijoolleen oromoo faamasoota warri taatan sagalee ta'aa ande hiyyeessi amma dhumutti moo hiyyeessi oromoo haati oromoo amma dhumtutti moo dhugaa rabbi aangoo keessaniif siyya በስመ አብ ኦሮሞ ነው ብለህ ካረድከው እኔንስ እንደማታርደኝ በምን እርግጠኛ ነኝ? ነገ ለኔስ ምንድነው ዋስትናዬ? ማለት ምንድነው ጋራንቲ? እስቲ እኔ ብዙ ጊዜ የሆነ ብሔረሰብ ሲጎዳ ወይም የሆነ ብሔረሰብ ሲነካ ደስተኛ አይደለሁም ማለት እናገራለሁ። ብዙ ጊዜ በመናገር ነው የምታወቀው። ስለዚህ እኔንስ ላለማረድ ምንድነው ዋስትናዬ? እኔ በስመ አብ ወልድ ኦሮሞ ነው ብለህ ካረድክ በስመ አብ በወልድ በእግዚአብሔር ስም ሰውን ካረድክ አንተ እኔ ጤነኛ አይደለም ጤነኛም አትመስለኝም። ምክንያቱም የሰው ልጅ በስመ አብ ተብሎ አይታረድም ታርዶም ሰምቼም አይቼም አላውቅም። ምንድነው የተጠናወታችሁ እናንተ ሰዎች? ምን አይነት መንፈስ ነው የተጠናወታችሁ? የሰው ልጅ አጋድመ እንደበግ የምታርደው አንገት ምን አይነት ሰዎች ናችሁ? እኔ ለመንግስት የማቀርበው ጥሪ አለ። መንግስት በቻለው አቅም ኦሮሚያ ክልል ከሚገኘው ከየትኛውም ጸጥታ አካል ከየትኛውም ጋር መታረቅ